السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفون جرى جرتو مرتي خيسانو بقى جراتني الرجيسان اسنين جتا الراس جا أبي شبكة بلاشة توكو سنيجا بدل فيتن جرا أبين كونيو تود بلاش وصون تاني زيني ورجلا كبدن ريالة تكرر هنگ جاتا ما تورجلا كبدن سني فوجتا جو تودا كس موبايل ريالة جاتا ما موبايل ريالة سدو مسجل ديدو مشان اللي هندرت سني فوجتا جوي مو فري سني فوجتا جو تودا أبين كوني egaa gara barnoota dabruun duratti warri YouTube channel keenya faana taatan subscribe godha maatii keenya dabalamaa isin jenna asumaan gara aappiitti waliin dabarra application Play Store keessa argachuu dandeenya jechuudha. Play Store keessa erga seenneen booda bakka search jettu tanarratti barreeffama kana akkanumatti itti barreessitanii jechuudha. Kun aappiin kanuma jalqabarra nu dhufu kana jechuudha. isuma kana gabbuufanna anama gabbuufadheetiin qaba waan ta'eef open goone seennee waliin ilaallaa jechuudha. egaa kana akkuma argitan aappii kana isaanii fayyadamaa jira jechuudha. waan tana moobaayilii zeenii riyaala 60 irratti itti fayyadamaa jira. yeroo dura dhuftan amma irraa cufeetiin isin mul'isa tuqaa sadeen gubbaa tana argattu hidhaniituma update kajattu ni jirti asirra update kajattu kana radhootani update godhattan erga update godhattaniin booda servera kana akkasumatti dhiistanii kajalaa kana radhootani jechuudha. takka kun akkuma argitan jechuudha aappiin kun haala kanaan isiniif fida zeenii firii inni hijibayin hojjetu jawwii firii kun asirratti isiniif hojjeta lameen irraa kabar baadan irra guutachuu dandeessanii jechuudha. ammallee oloftan jechuudha zeenii riyaala takkaa fi 60 hundarratti keesiniif hojjetu oloftan ammallee jechuudha. haaluma kanaan oloftu jechuudha sootaan kun akkuma argitan moobaayilii riyaala 25 fi 39 baay'ee nuuf fidas keessaa keesin irratti hojjetu irra guuttattanii moobaayilii riyaala 60 illee kun asirratti hojjeta. STC riyaala 89 kun kanarratti isiniif hojjeta jechuudha aappiin kun. ammallee jechuudha akkana olaftanii egaa kun akkuma argitan zeeniidhaas as keessa baay'ee nuuf fida kun riyaala takka kun riyaala lama jechuudha. akkasumatti walii hanga 25 akkasuma hanga 60 jira mee riyaala takka kanarra dhooyne waliin ilaallaa jechuudha. ergaala kana irra dhooyneen booda connect bichaa goone jechuudha. kun akkuma argitan jechuudha aappiin dalagee jira zeenii riyaala takka irratti jechuudha. warri riyaala takka jalaa qabdan akkasuma mallee irraa deebine zeenii riyaala 60 fi 25 irratti akka dalagu waliin ilaallaa jechuudha. kun zeenii riyaala 60 kanarratti hojjeta jechuudha. mee irra dhooyne walumaan ilaallaa jechuudha. erga haala kanaan itti guunneen booda connect bakka jettan irra dhooyne connect goone ilaallaa jechuudha. kun akkuma argitan aappiin kun hojjetee jira jechuudha. riyaala 60 irratti waan jidduu kana riyaala 2 riyaala 3 akkasuma riyaala 25 hunda jechuudha. yeroo na dheerata waan ta'eef isiniitu itti guuttate irra dalaisiifataan isiniin jaa. aappiin kun baay'ee bareedaadha gabbuufadha irraa fayyadamaan isiniin jaa. viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godhaan jajjabeessa. egaa barnoonni keenya kaarraa asirra raawwata hanga barnoota birootiin walitti deebinutti nagaan nu turaa isiniin jaa.